Ayega keessummoonni keenya asirfanii jiru egaa keessummoota qabannetti kan jirru waa'ee gadaa tuulamaa irratti godaansa masan gaggeessaa jiranii fi akkasumas seera isaan tumaa jiranii wal qabatee dhimmoota adda addaa kaasaa qabxee adda addaa irratti kan waliin marannu ta'a egaa. Egaa keessummoonni keenya nu gidduu jiranii abbaa seeraa Jaldee Dabalaa fi luba gadaa Geetuu Taliilaati. Isaanii wajjiniin egaa waa'ee sirna gadaa tuulamaa kana waliin dudubbachaadha kan inni turru. Baga godaansa gadaa tuulamaa kan miseensa gadaa mudaana nagahaan geessan isiniin jenna duraan dursine. Baga wajjin geenne. Tulame gaaffii keenya jalqabaatiin godaansarra jira gadaan tuulamaa. Mudaan jira gadaa kana eenyutu geggeessame? Gadaa mudaa kana yookiin godaansa kana eenyutu geggeessa? Ani jalqabarra Jaldee Dabalaatiin jedhama maqaa qabatanii jirtu miseensa gadaa Birmajiiti. Miseensa gadaa Birmajiiti roobaleetu mudanaatuma. Ani qopheen isaanii kara waggaa tokkooti baanii anammoo eega dhufanii na baanatanii kara ji'a jahaati. Nu godaansiftaa bara kana seera sitti nu naqa jedhanii dhufanii na baanatan. Seera naquu bichaa miti kallattii nu qabsiiftaa waan nu barbaachisu akkaataa silaa ittiin godaannu waan nu barbaachisu kallattii nu qabsiiftaa nuun jedhan. Anas abbaa isaaniitu naa tume. Abbaa mudanaatitu Birmajiidhaaf tume. Amma ani wanfara baga rabbinaan ga'e gammachuu guddaa amma nan jedhamne natti dhaga'ama. Kan abbaan isaanii naa tume deebi'ee isaanitti mugii gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Erga gaafa san calqabee isaan wajjiniin deemaa kallattii qabsiisaa isaanii wajjiniin gaafa isaan murteeffatanii keessa oolee sanee guyyaa lamatti godaanna jedhanii murteeffatanii murteessanis keessuma oolee akkuma isaaniitti anis qophaa'ee qophii kiyyaan ka'ee jira. Gaafa ka'uudun ka'iin labsii dabarsee bachotti abbaa shanan jiddaati qeessaatti illee kanaan kadhaabamee qee abbaa shanan jiddaa ittiin kadhaabamee aduu san irraa calqabee bacho jiille daachi silaa abbaadha. Isaan sadanuu obbolaati gadaa tuulama sadanuu. Tuulama sadanuu jenna daachi hangaftichi bacho itti aanaan jiille sadaffaa kana hundattuu labsii dabarsee abbaa shanan jiddaa daachi keessaa labsii dabarsee ani ka'ee jedhee qophaa'ee beenu jedhee guyyaa san irraa jalqabee qophii ofii itti fufee jira. Tuulamni egaa waggaan 8 yeroo ga'uudhaaf jedhu waggaa 6 fi 7 yeroo jala siqu kana jiila gaggeessa yookiin godaansa gaggeessa. Godaansa kana haala kamiitiin gaggeessu? Haala itti gaggeessu dhiiga waggaa 2 3 4 deeme dhikkee baasa. Dhikkee irra jitanii dhiiga irra jitanii gadaa hin ceesisan. Dhikkee baasa namaaf nama araarsaa malkaatti qalaa tulluutti qalaa biyya araarsaa biyya falaa akkasitti deemu. Kan hundaara eega godhee raawwatee guyyaa murteeffate san irraa eegalee immoo eenyu mana isaa sirreeffata godaansa mana isaa hin qalaa falataa malkaatti buna dhaabbataa manatti wanna barbaachisee qalaa haadhatti wandabboo bitaa abbaatti dirriba bitaa niitii ofiitti illee wandabboo bitaa akkas godhatee waan isarraa eegamu hundaa hin xaragata. Wanni manaa nama eega wanta nama eegutu jira. Akka hin gufanne akka hin mufanne isa jalaa fixatee akkasii deemee guyyaa san ka'a. Gaafa ka'uudhaa ta'uu san abbaa hirkoo isaa baanatee aduun galu ulmaasitti ba'aa naa dhagee jedhaan. Naa dhagee jedhan innis qophaa'ee ta'e akkasitti caffee dhufuu danda'a. Caffee yoo dhufnu gaafa murteessan irraa eegalee gaafa guyyaa lamaa ba'ee hayyuun abbaa shanan jiddaa hayyuun makiinaa yaabbatu bokkuudhaan deema waan ta'eef bokkuu hedduu qabatee faajjii gana asii ba'aa amma faajjiin ba'utti dura abbaa shanan jiddaatiif ba'a. Aanaa dugdaa keessaa kan dhufe abbaa shanan jiddaa kun sanbaxinaa ba'ee guyyaa gaafa kamisaa torban koo qidaamee iftaanitti kan jedhu jimaata bichaa oola aduu kamsiidhaasi luka ofiitiin deemee korma oofatee caacuuf kallacha haati warraa isaa bokkuu baatettiin isaa bokkuu baattee guyyaa torba deemanii guyyaa jaha deemanii aduu torbaffaa aduu kamsiidhaa odaana beesee korma ofii oofatee. Korma ofii oofatee yoo dhufu achitti maaltu eega faajjitu eega ture. Faajjii akka dhufee bira ga'u labsatee muudaan itti ergatee faajjiin dhufee dhaabamee aduu faajjiin dhaabamu kana birbirsatti wajjin dhaabama. Eega achi taa'ee muudanni achumaa ka'ee nama wannoo agarsiisutu jira baasutu jira birbirsa baasutu jira. Birbirsi eessaa ba'a malkaa hawaashii ba'a. Kan baasu kan achi himaatu birmajiidha. Kan baatee fidu foolleedha.
Foollee sunis isa baatee lafa aman makiinaa yaabbatu. Erguma laga Hawaashii lukaan deemee guyyaa lamatti inni immoo hin kaata. Kuni karaatti goraa baay'inachaa horii qalaa akkasitti dhufee abbaa shanan jiddaa. Foolleen immoo achumaatii ta'ee erga foollee dhaatee guyyaa lama deemsa guyyaa lamaa deemee odaa nabee dhufu. Odaa nabee yoo dhufu faajiin qophaa'ee eegee jira. Faajiin achitti hin dhaabamaa. Faajii yookiin birbirsaa. Birbirsaa miti faajii jira. Faajiin alaabaa sirna gadaa ibsutu jira. Achi dhaabanii. Achi dhaabatu jira. Waa wajjin dhaabamutu jira. Birbirsuma innis isatti marmee faajiin dhaabamaa. Kan faajii dhaabu abbaa faajichaati. Bokkuudha inni. Bokkuu iddoo san inni qubatu malee namni biraa hin ta'e. Maal godhaa abbaa shan dura hin qubata. Inni immoo dhufee abbaan bokkichi faajichi kun dhufee achi taa'u malee sirni lafa hin qabatu. Eegaa achi qabatee kormillee kan ari'amutu jira. Isa ari'ee abbaa darabeedhaan hangafa quxisuudha korma hiddutu qaba. Namni bokkuun deemu korma ofii qabatee dhufa. Inni eebbisee darabeedhaan kormi isaa qalama. Korma eega qalee raawwate kara tirtiraatitti ka'a. Kara tirtiraa ka'ee hoosiin jedhu hin naadata. Naadatee mirga ofii ibsatee kan tiraakteerii bite, kan of coodhaa kan makiinaa addaa bite, dhaadatee qorii nyaatu. Qorii eentu kennaafi abbaan seeraan ulama tokko daadhii badhaasuuti. Daadhii badhaasoo aan akkattan qorii qabee jedhaan. Daadhii badhaasuuti nan qica. Daadhii badhaasoo immoo namticha goota misoomaa kanaaf qorii kana kenna. Dhaadatanii walitti dhaadatanii. Kana eega godhanii hoo ammas bokkuu ofii fudhatee faajichi jedhanii abbaa shananii jedhanii bokkuu ofii qabatanii ibalu karaa caffee dongoraa. Caffee dongoraa dhaqee lukaan deemee gadi bu'ee seera waaqaa seera lafaa achitti mataa furu. Tole. Waa isa kanatti hin deebina mee gara isaanitti dabarree qabxisan. Mee gara keessanitti deebina gaheen abbaa faajii yookiin abbaan shanan abbaa sadee hayyoonni gaheen isaanii maali kana keessatti? Ifama jalqaba gadaa kan bobbaasu isaan tuqanii ture abbaa shananii. Yoomi bara belbenyi achi godaansaa ka'u waggaa ja'an irraa jechuudha. Ja'an dura qixxee qaban biyyatti. Hayyoonni ta'aniiti. Nu immoo duubaan isaan jalaan dhufne waan ta'eef nutti biyya kennan. Biyya sitti kenne malkaa sitti kenne biyya eegeedhaan ofiisaatii godaansa deemu. Achirraa ka'ee waggaa kana keessatti maaltu jedhame akka isaan jedhanii dhikkee nama bira dabranii caffeen godaanan. Yoo akkana jennu namni nama gumaa namaa baasee oduu biyya keessa jiru bira darbanii hin deemamu waan ta'eef. Mana sana akka itti deemamutu jira gadaan. Akka itti deemamu sana yoo jedhu namni gosa qaba, dhalata qaba, hawaasummaa qaba, karaa sanaan ofirraa baasee gadaan itti gala. Namni sun ofitti fuudhaa, eega ofitti fuudhee akka itti irraa baasan qaba uummatatti makan. Fakkeenyaaf namni gumaa oduun baasiin bira darbanii gumaa irra jetanii seeraan fudhata waan ta'eef. Kana qulqulleechinee waggaa kana guutuutti malkaa fallee, tulluu fallee kara godaansa itti kana. Naannee aduu gara godaansa itti dhufnu galaa qopheeffachuutu jira. Hayyuun abbaa shanan akkuma kana gadaa labsaa gaafa guyyaa 14 ji'a 4ffaarra lallabe. Miseensa qixxeen qeessaatti qabamaa. Qixxeen qeessaatti qabamuun lallabii gadaa labsaa. Gaafa gadaa labsuu bakka jirtan irraa godaana jedhee labsa sadeentu lamaatti. Bachoo, jiillee, daacha ofiif keessa jira. Amma mana gola ga'utti ergaan inni dabraa. Ergaa sana eega fudhatee abbaan galaa daakkata. Galaa isaa qopheeffataa. Alangeen kun kiyya kun fakkeenyaaf duraan hin qabu. Eega beelbeenyi itti qophaa'e godaansaaf kaate jedhaniin qopheeffadhaa, dhiisifadhaa, tolfadhaa jechuudha. Maaliif? Seera irratti na lallabama waan ta'eef harka duwwaa seeraan fudhatanii. Kanaan galaa qopheeffatee gaafa kaanu nu gaama. Guyyaa lamaan dura qixxee qabna ammas akka waggaa ja'an irraa warri biraa nurraa nuu kenne sana beelbeenyi nuu kenneef eenyudhaaf kenna alchisaaf kenna. Biyya qabadhuu ani godaansaaf ka'ee qe'ee biyya malkaa tulluu abbumti arge akka barbaade akka hin goone isaan tabboomu. Eenyu kenna hayyuutu hayyuudhaa kenna. Hayyuun abbaa shanan mudana keessa jiru, abbaa shanan halchiisa keessa jiru, abbaa afran gita qaba. Gita sanaan hayyooleen itti irreeffatanii harka walirraa fudhatanii biyya walii kennanii bahu. Kanaan baanee gaafa guyyaa lamarraa imala keenya eegalle.
Imalli keenya kan eegalle akkuma isaan jedhan lukaan malee hin danda'amu. Sanbata torban lamaan dhufuuti eega baane. Torban dabre jechuudha. Eega baanu hunduu warri bokkuu qaban guutuun bokkuu isaa qabataa kan bokkuu malee ulfaa dhuunfaa manaa qabus fudhatee ka'anii maatii isaa jalatti galaa guduunfatee karaabeessa fe'atee wayyaasaa akka jijjiirradhaaf ta'u tolchatee galaa torban kan hanga guyyaa ba'aa malee akka galaa beekan akka yaasana guyyaa gala nama galchuu rabbi beekaa galaa guduunfannee kaana. Ka'umsi keenya lukaan jenne odaamdeeti. Odaamdee bula korma qophaa kormi qalameet irra bulaniit nyaachaa buleet lubni taphachaa buleet achi immoo ka'a. Gaafa achi ka'u qilxuu gachii bula. Tuunni kun dabalamaatuma deema. Akkuma deemuun miseensi fuulduratti eegu jira. Itti dabalamaa deemaa kan simatu jira. Qilxuu gachiirraa malkaa saddeeqaas jala bulee bule. Odoon tuqin hin dabru malkaa saddeeqaas seera mataa ofii qabdi. Qilxuun gachii seera mataa isaa qaba. Seera Oromticha duudhaa tuulama duraaniitiin. Malkaa saddeeqaa irratti uumamumaan jalqabuma Oromoon gaafa godaansa jalqabu saddeeqaa oduun naatiin biraan qabu. Achi taa'ee saddeeqaa dha'eet irratti bayyanatee biyyi immoo simannaa guddaa godhaaf hawaasni gadachaan jaalata. Godaansa isaan gaggeessaa jiran. Simatu qophaa'aniif guyyaa kam dhufu aduu guyyaa kamitti as ga'u jala walii nama ergaa walii bilbila duriif akka abboonni keenya jedhanitti bilbila yeroo jirretti namatu ergama. Dursamee. Dura dursameeti yoom dhuftu wal quba qaba gadaan wal keessa jirti yoom miseensi kee yoom dhufa jedhee miseensi guutuutu irratti hirmaata gada shanan na eebbisi natti gorii naa nyaadhu naa dhugi simannaa godheefis simatee gaafa guyyaa shanii odaanabee sa'aatii 8 booda kara 12tti siqe 8 jidduu kana keessatti wal qobee eenyutu dura deema abbaa shanan jila isaa guutuudhaan bokkuusaa caaccolee duuba jiran hiriiraan warra simatu foollee dabbalee simatamee qubatee aduu kamisaa jechuudha. Kan faajjiidhaa wachitti eenyuree? Amma gaa'e faajjiin immoo abbaan faajjichaa egaa inni achi qubate faajjii abbuma faajjiitti dhaaba. Nuu dhaabes abbuma faajjiitti nuu dhaaba. Abbaa shanan egaa gadaa bobbaase gadaa oofee egaa fide yaa faajjicha koo naa bahee jedha. Kana kan dura deemee hojjetu akkuma warri ulfaalee kun hunduu sagalee dhaga'u warra abbaa faajjii ergaa isaanii dhaga'ani. Guyyaa sana inni isin dhufa faajjiin eega dhufee booda iddoo isaatti gala iddoo isaatti eega galee booda hayyooleen warri abbaseer kun akka itti dhaabbatu gaanu laala gadaa fudhachuuf deemna waan ta'eef gadaa hin xumurannee irraa barachaa deemna isaan tunu qajeelchaa hayyooleen nu fuuldura dhaabbatan abbootii seeraa lamatu jira kan seera eegu abbootii keenya mudan 40 irraa gadaa ga'e inni immoo akka isaan nu godhan kana akkana naa godhiif akkanatti naa guutiif waan irratti naa sirreechiif jedhee jalatti eega isaan dugda duuba gore. Kanaan abbaan faajjichaa simatamee yoo dhufa simannaa guddaan godhamee fi bakkee dhaabbachuu qabu odaa mudanaa fuulduratti galagaa yookaan odaa michilleetti jira. Gadaa shanan odaa mataa fi qabdi fuulduratti galee fi dhaabbataa hin simatamaa hin bulanii eebbifatee irra bulee ganama eebbifatee marsaa itti kaane jechuudha karaa mitti karaa caffee dongoratti. Caffee dongorattis abba shanantu seera isaadha. Seera hoggaa 8 beelbenyi ittiin bulche kan tumee inni biraa bahe akkanatti tumamee kan qadaada sana seerri isaanii bu'ee seerri immoo mudanaa ka'e jedhee lallabee lallaba sanaan immoo achitti afaan eega saaqee achiin bulu kara caffeetumaatti deebi'a. Caffeetumaattis bifuma amma jennu kanaan faajjichi wal kabajeeti gaa sirnicha laala wal kabajeeti wal utubee walii wajjin deema dhufee caffeetumaatti qubatee eebbifatee Faajjiin asirratti egaa gaheen abbaa faajjii yookiin abbaa shanan abbaa sadiin hayyuun gaheen isaanii maal asirratti? Gaheen hayyoota hayyoonni kun akka amma jenne kana gaheen isaanii nu qajeelchuu seera nu ganaa seera baasu wixinee seera kan Oromoon itti wal bulchee miseensi hunduu baafatee qabu yoon akkas jedhu hayyuu ta'eedhaaf abbaa seera ta'eedhaaf miseensa tokkoof tokkoon baasu. Fakkeenyaaf isaanii birmajiidhaa fi roobaleen nu baasa. Maaliifin miseensi tokko an abbaati lama walaannaa duraa duubati lama immoo walaannaadha. Walaannaan seeraan lallabu keessas taa'ee dhaggeeffatu. Hayyoon kana bifa kana nu gargaaru waan bakka hanqate guyyaa guutuu ta'anii nu mariisisu. Abbaan faajjii akka amma jedhe faajjiin mallattoo sirna gadaati. Sirna gadaa utubaa guddicha walitti qabaa qajeeltowwan sirna gadaa jalatti jiran hunda isaanii kan ibsu isa. Abbaan shanan immoo naannee yoo himne abbaan shanan
gadaa shananii fu abba shanan qabdi. Gadaa shananuu abba shanan qabdi nama adda addaa kan ta'e miseensa sana keessaa ba'a. Inni echa jalaa dhufa tuulama sadeen jalatti hangafni daachi hin jenne reen. Daachi jira. Hangafni daachi gaafa ta'u daachi immoo ammas ilmaan sadii qaba ilmaan sadan isaa keessaa galaanticha hangafa. Galaan immoo ilmaan ja'a qaba ja'an keessaa jiddatu hangafa. Jidda immoo ammas ilmaan sadii qaba ilmaan shan qaba shanan keessaa immoo kuratu hangafa. Kura ilmaan sadii qaba ilmaan sadeen keessaa amuuma eebban akkaataa ittiin immoo abbaa shanan dhaqee raayyaa fi amuuma fi dubbannaa ture sadeen kura. Sadan kun oduu jiran hangaftichi raayyaa ture. Akkaataa ittiin walii kenne qaba shanan kan. Abbaa shanantu gadaa hoogganan. Abbaan sadeen kura oduma jiru abbaa shanantu gadaa hoogganaa raayyaa keessaa. Kun akka qaba akkaataa isaa hayyuun keenyatti deebisan immoo gaafa Oromoo madda walaa butii galu malkaa dubbisaa kan saaqe. Dubbisa kan saaqe Oromoon gaafa walaa wal deebi'u ammumaan aangoo kenneef itti milkaa'uu fi dhamnaani yaa obboleessa koo situu jila fakkeenyaaf raayyaa. Jila dhalatee dabbasaan isaa hin aadamu baalcidhaan addatu jedhama. Baalcidhaanis hin tuqamu dabbasaa isaa jila mataa guduruu jedhama. Jilicha koottu diinni duuba namuddee malkaa naa saaqe jedhee gaafa inni jedhuun malkaas saaqamtee fi jedhama jila abbooseeti. Namichi matuusaa jila malkaanis saaqamtee fi kanaafuu ilma raayyaati gadaa aangoodhaan bobbaasi aangoon yoo san kennameef. Kanaafuu bifa kanaan jira hayyooleen abbaan jaan jira. Abbaan jaan kun abbaa jaan galaani. Ilmaan galaaniif. Abbaan sadeenii kura abbaan afraan illaamu jira. Abbaan lamaan karrayyuu jira. Ilmaanuma eenyu keessaa bahe ilmaan galaan keessaa gadi bu'ee ilmaan jidda keessa bulasaa itti galaa hayyuun na gargaarudha. Toleme godaansa kana keessatti fooqaa dhaabbachuu yookiin birbirsa dhaabbachuu jira. Birbirsa dhaabbachuun kun maali laatame? Birbirsi gahee guddaa qaba. Birbirsi waaqatti aana. Isa malee ta'amuu hin qabu ta'uu hin danda'amu. Birbirsi faajiidhaan wal qabatee malkaa hawaasii wanni bahu birbirsi baay'eetu jira. Naannaa Finfinnee kana naannaa Bishooftuu oduu dhaqanii neetti birbirsa isaatti jira birbirsi. Bakka fe'ee dhufuu hin danda'u. Laga hawaas keessaa baha. Barbaadanii turtii ji'a 2-3 nama barbaadu jira. Barbaadanii nama argutu jira. Nama argutu jira akkasumatti miti. Kennaa waaqati. Barbaadee argee namittuun immoo dhokseetota akka barbaadu akka baasu hin beeka waan ta'eef. Namticha maatu sanitti orientishinii dabarsaa inni immoo maal godha isatti himaa himeetoo biraa hafaa kan maatutu jira. Inni maaxee baasaa kan baatutu jira. Amma jara kanaaf kan birbirsa kana baatu roobalee ijoollee foollee roobaleeti. Foollee roobaleeti. Foolleen akkuma jennetti baatee fidaa birbirsi aangoo guddaa qaba birbirsi bahu malee sirni gadaa hin qajeelu ta'uus hin danda'u. Inni dhaabbatu malee homtuu dubbachuus hin danda'u. Birbirsi aangoo guddaa qaba. Tole gaamma gara seera tumuutitti gaamma godaansa gaggeessaa jiranii nama gara seera tumuutitti dhufanii jiru. Inni kun adeemsa akkamii? Seerni tumaa amma nuyi abbootii seeraa lamaan kun achumaa qaalii qabannee dhufne eega dhufne abbaan shananii afaan nuusaaqa. Abbaan shananii afaan nuusaaqa seera waaqaaf lafaattu seera waaqaa kan lafaa kan abbaa kan haadhaa kan malkaa hawaas kan gaara cuqqaalaa kan ilmoo cuqqaalaa kan qarree golbe. Seerri kun seera waaqatti aanu. Kanarraa calqabnee amma dandeettii keenya seerri lakkoofsan qabu. Garuu jechuun isaa 6, 4, 8, 10 akkasitti nama mangoodhaan nam'u seerri. Amma dandeettii keenyaa nuyi abbootii seeraa sun 5 warra naqne 4 boruu naqne 6 iftaanoo naqne hedduu dhagaa mana jedhamuu hin danda'amu garuu buusaa isaa uma beekna akkana illee jechuu baadhe buusaa hin beekna yoo fi dhalaata waan jennu sammuu keessa galfannee abbaa seersanii wajjiniin itti deemu. Jiru immoo hayyoon birmajii keessaa akka inni duratti roobalee keessaa muudana keessaa jiru. Hayyoon seera kana tumnee yoggaa seera 8 tumnee yoggaa raawwannu namni nu baanata. Hoo baanachuu baate gurqaawu. Gurqaawu jechuun nama gadaa dabre. Gurqaawu as gubbaa irratti waan baanatu qabdaa jennaan. Hoo baanachuu illee baate akkuma irra jirta naqi jedhaan. Waan baanatoo qabaate bakka tana naa sirreessi jedhaan. Otoo bakki kun sirraa'ee Oduu sirraa'ee jedhaan itti deebiiti immoo baaseer sirreessaa fi deemi. Akkasitti amma dandamisan naqa seera kan naqan halkan. Amma galgala boqonnaa fudhachuudhaaf naannoo sa'aatii 1 ticiifna gulantuu
seeratti kaana jenne kan nama kaasu jira. Tole gaa isin kana nu kaasanii amma gaa taansee wanti jiru maali adeemsi jiru amma maali amma gara seera tumurra gaanii isaan imma seeraatiin nu kaasanii jiranii godaansi kun amma gara mikitti kan jedhu gabaabsaatii mee yaada. Amma seerri godaansi kan jiru guyyaa araara biyyaatirra oolu isaanii maan dabalate wanti dakatti muramuu dadhabamte kan asitti dhumte hedduudha. Caffee naa geessu komiin qaba ittiin quufne waan baay'ee qabatee hangafummaa irratti warri wal lolee jira fakkeenyaaf warri jaarsaaf liiban wal komachaa turanii wal dubbatan kan nama qaanifachiisne. Hayyooleen kun waggaa meeqaaf namni itti deemaa ture xumuramee hangafummaan abbaadhaa kennamee wal amananii harka wal fuudhanii damma walitti biifsisan. Hayyoota kanaa jechuudha ejjatti caffeetumaati. Guyyaa guutuu waan kana fakkaatu hojjechaa oolu akka isaan jedhan seera nu naquutti ka'u halkani. Seera dhugaa nu naqanii akka isaan nu hubachiisanitti kan rafeen kaasin jedha. Maaliifin yaantummaan argannee waan jedhu fakkaata. Seera kan rafeen kaasinii dhaggeeffadhu jedha. Baay'ee daangessa. Walaannan keessan ta'u tumaa qaba. Tumaa sana gaafa dabree maaliifin gaafa tumaa sana dabree cubbamaadha seerichi kan dhuunfaati jechuudha kun kan mudanaati. Mudani gaafa kana fudhatee ba'u maal godha kanatti aansee fudhatee gaafa galu seera isaanii kana fudhannee jechatti gala qixxee jira biyyatti. Qixxeetu qabama. Qixxee sanatti kan biyyaati qixxeen kun kan miseensa mudanaa qofa odoo hin taane wanni hawaasni biyya san keessa jiru kan danda'e as dhufuu hin dandeenye. Qixxee sanatti galeetu maaltu tumamee dhufe waggaa 8 mudanni maal tumamee fi galee isaan nuuf tumanii nu immoo aduu sana warra tumameef taanee galla. Seera tumannee gallee seera dhalchinee gallee jedhu. Meegaa maal fidanii dhuftan jedha eenyutu nummaa achi teenyee dhaggeeffannee itti ka'i gaana achitti siitumee dhufe ati amma itti ka'i gaa jedhee hiree nuu kenna. Yoo nuyi jaal jennee wal yaamnu isaan nu duratti eegu bakka irraa gurri nu qajeelchu. Bakka kanatti sibaana dheeraa sanaan qabamaa in sirreeffamaa deema. Kun maal gochuufi labsii isaanii asitti nu labsa sana diriirsuu jechuudha gara garaatiin hawaasatti gadi hawaasatti ittiin bula. Kana fakkaata boodarra gaafa xumuraaf wanni hafee jira nama kanatti gaafa hin jiru maaltu hafee oduu bultoon deemin oduu qixxeen naqiin asii galli imala qabdi. Asii galee manumatti galee jedhee wayyumaa isaa yookaan galaa qodaa keechaa nyaate lafa kaayee oduu hin taane akka asii galuu qaba. Asiiwuu qeetti waan qophaa'ee jira. Qeessaa gaafa seenu haadha warraasaa mana jirtuu dhoqqee jiidha ganama kuustii bitimaadha kaastee inni kophee faafatee dhoqqee jiidharra seenaa ollee haati manaasaa hin simattee jechuudha. Ollaa yaa hin simata. Gadaadhaan galee seera kana sirna oomsuuf mana namaa seenu. Mana isaa eega galee seera waraabbatee galee kana of keessatti itichuuf lapheesaa irra bulchee itti ayyaana godhachuuf seera kanaan galaa balbala irra ogaa korbeecha tu qophaa'a. Korbeecha daalachatu ifaatu qophaa'aa fi korbeecha qalee medhicha godhatee dhiigan biluu qabatee mana isaa bulaa abbaa irkoodhaa kadhatee baanatee deeme qeessaatti olmaa ba'a. Oduu mana nama tokkoon dhageen. Oduu horiin umbaa yookaan maallaqni biraa isa bira jiraate oduu midhaan isa bira jiraate deebiseen kennu amma kana xumurutti akka kanatti adeemsisa. Meegaa dhumarratti jila gaggeessaniitu jiru. Godaansi kun akka itti fufuu fi egaa ammallee waan hafes bal'aan nu kaasanii jiranii kan qabxii kana raawwachuu dandeenyu. Egaa yaada bal'aa nu kaasaniiru Jaldee Dabalaa Abbaa Seeraa fi Geetuu Taliilaa Luba Gadaa istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nu kaastanii guddaan isin galateeffanna. Guddoo isin galateeffanna. Televezyiinii Faanaatiin ulfaadha. Guddoo isin galateeffanna. Qabxii bal'aa dhagaa keessattuu godaansa gaggeeffamaa jiru wal qabatee seerotaan wal qabatee seerri akkaataa itti bahu hayyoonni achirratti hirmaannaa isaan taasisan akkasumas illee mufiiwwan jiran illee achitti akka sirreeffamuu danda'u gadaan dimokiraasiidha yeroo jennutti egaa godaansa kana keessatti taateewwan jiran wal duraa duubaan qabxii bal'aadha kan isaan nu kaasanii jiranii waa hedduu daawwattoota keenyaaf qoodaniiru kanaaf irra deebiidhaan guddaa galatoomaa ulfaadhaa jecha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa qophii keenya dhimma kanarratti xiyyeeffate kanumaan goolabnaa fayyaa ta'a.